Daawwattoota keenya amma sirra deebi'uudhaan guyyaa har'aa kana manguddoota yookiin jiraattota magaalaa Finfinnee kan duraanii kan ammoo osoo hin taane duraan magaalaa Finfinnee keessa jiraachaa kan turan amma immoo sababa babal'ina magaalattiin jedhanii buqqaanii gara qarqara yookiin immoo magaalatti hiiqanii warroota jiraachaa turan manguddoota lama obbo Badhaasaa Gameessaa fi obbo Tulluu Roobaa qabadheetiin addatti argamee jira. Isaanis yaada isaanii kan ibsatan ta'a. Mee gara obbo Badhaasaa tan deebi'a. Mee guyyaa irraa kana muudannoon isin qabda yoo jiraate mee muudannoo keessan muudannoo addaa yoo qabaattan muudannoo keessan nutti himtu jechuudha. Maafan dhabaree qaba. Waa baay'eetu na muudataa yookaan yeroo hundaa akkuma na muudatetti jiraata. Muudannoon tokko maali naa jedhu akkuma obboleessi kiyya asii kaasetti anis qarqaruma magaalaa Finfinneetirraa akkana deemeen karaa xaafoo kana jiraadhaa jira. Inni na bira darbee galaa hoggamee qatti kunoo har'a wal agarree Waaqayyo haa galatoomuu. Obbo Tulluudhaan. Obbo Tulluudhaan egaa hiriyaa turre egaa duris buna wajjin dhugnaa ollaa tokko. Horiidhaa walitti bobbaafanna. Walitti bobbaafanna. Dhugaa siin jedhe amma Finfinneen teenya. Finfinneen teenya shaggar jennaan guulallee horri garaan kunoo amma dhiyeenya kana horri jaarraa tokkoof walakkaa cufamee amma baname kuni duraan dodholloo biddeenaa haa jedhan. Akka abbaan keenya nutti himette. Bakka amma itti reeffannu kana. Dodholloo biddeenaati iddoo. Dodholloo biddeenaa jechuun biddeenuma argite. Dodholloo biddeenaa jedhama. Egaa ka lafa qonnaa ture. Lafa xaafiin irraa galu ture. Lafa qamadii, lafa missiraa, lafa baaqelaa, lafa garbuu ture. Amma egaa nuti irraa dhiibamneeti alagaadhaan durfamnee cinaatti baane keessummaan silaayyuu waliin darbu barri gara balbala boroo waliin darbu seera safuudha. Egaa isaan bira ol darbanii magaalaa keessa magaalaa walakkaa jiraatan gamoo ol ijaaranii wanni si ajaa'ibu wanni si dhibu anaan maal jedhanse lafa erganarraa fudhataniiti gamoo akkanatti yoo ol ijaarte iddoo kana teessa yoo mana dhoqqee kana yookiin immoo mana supheedhaan laxafamu beektati yoo akkanatti ijaarte immoo asin teessuu naan jennaan sababni ani egaa achi buqqaatanii achi buqqa'ee walitti deebina mee obbo Tulluu Roobaa mee isin immoo haala jireenya keessan yeroo duraaniitiif yeroo ammaa kana wal bira qabdanii yoo ilaaltan mee maal fakkaata? Egaa kan duraanitti biyya nammaa dugdaaf garaadha. Dugdaaf garaadha inni maal sitti fakkaate yeroo duraa namatti toleetuma jiraadha. Ba'us qe'ee kootii ollaan barees immoo yini akka haaratti baruun na rakkisaa ture yeroo nama jiraadhu kana jechaadha. Egaa haa ta'u kan ammaatirraa nama dursan na wayya. Maaliif sitti fakkaate akkuma inni kaasee ollaa sanitti waliin jiraannaa buna waliin dhugnaa ayyaanni dhufu waliin gammachuu dabarse. Har'a garuu tokko achi tokko asi tokko achi akkuma midhaan cubbuu faffacaanee jira. Akkas guddaa galatooma irra deebi'u ammas dhaggeeffattoonni keenya keessummoota keenya lamaan sitti affeeree takkan jiru keessummoonni keenya kun obbo Badhaasoo Gameessaa fi obbo Tulluu Roobati mee amma gara gaafii biraatti dabarra yookiin immoo muudannoo addaa yoo qabaattan asumaan carraa kanatti fayyadamtanii waan nama bohaarsus ta'uu danda'a muudannoos ta'uu danda'a mee waan tokko yoo qabaattan obbo Badhaasoof carraa kennaa mee muudannoo qabda yoo jiraate. Haa ta'u ani kanaan dura ka'ee tanani gara Finfinnee gara Birbirsa Gooroo kana dhaqe. Yoo tanani akkuma duraanii se'ee tanani xiqqoo ishii gidduu na dhukkubee tanani Finfinnee kanarraa fagaadhee gara as xaafoo kanan jiraadha sin jedhe. Ammani keessumminnatiin deeme warra eessummaan kiyya kan duraanii dhaqe. Bakka itti dhalatan wallaalaniidha malee gamoon ijaarame nama wallaalchisaa iyyuu akkasi. Achumaananii dhaqee tananii mee eessummaan kiyya maqaan isaanii Bariisoo fa'a
barri isaanii akkanatti balbala isaanii dura ejjedhee tanan egaa bariisoon gaa ijoollee quxisuu kooti. Mucaa eessuma kiyyaa jedhee jira. Bariisoo jennaan edaa mucaan qayeen jiruyyuu akkas mucaan mana hin jiru. Bariisoon jiraa nannaa dubbisaa jennaan Amaariffaan ምንድነው ጀቴ ካአኒ ማን ቤኩ ኤራን ዴቡ አማሪፋን ቤኩ አቹማኒ በሪሶና ዋሚ ጀናን ምንድነው የሚቀባጥሮቴ አከነት ገነ ደርባቴ ጮ ኤሱማ ኪያቲካ ሆን ቶኮ ዲጋ ቶኮ ገነ ደርቢቴ ተና ዴቢኤ ከረመና ጋር አፋን ኩን ሂንጅሩ ኤሳ ዱፌኪኒ ከዳታኒ ጀቴ Waggaa bilbilaan micoo kiyyarratti bilbilanii akkana jedhamaa jennaan gad darbee maraataa ta'uun didu tokko dhufee deemee jaarti tokko jetteeti isatti himte. Yoona lakkii maraataa moti qayee kanaa deemee nutu asitti hafe malee firri keenya halaala jiraa afaan Amaariffaan danda'anii afaan Oromoo dubbatu jedhee raawwateeti. Ufee makiinaa konkolaataa isaatiin na fudhatee micoo sunnarra kuftee dhiifama. Gootana afaan hin dandeessu. Afaan Oromoo hin dandeessu. Afaan keenya hin dandeessu. Hiqirtaa jettee micayyoon boosse. Anillee micayyoo ko ayyaanni ko sitti rifatin si himoti warra akkana nu godhe alagaadha. Alagaatu gara ofiititti numakee raawwatee nuyi qayeedhaan hojjetisee si afaasti wallaalchise malee abbaan kee Oromoo haati kee Oromoodha. Maalan godha jedhee tanan kanatu na muudate achi immoo gaafan deebi'u. Gaafa tokko immoo dhugaadha kunoo dhugaadha. Gaafan deebi'u immoo safara tokkoon ka'ee tanan gaarii kunoo amma farda itti godhan dur farda gorroo jalatti hidhamee fardi garbuu nyaatee fardi ofirratti nama lama baata. Ammaa nama tokkoon baatu. Annu mukatti godhanii raawwatanii harkisanii ittiin gara abbaadoo kana deeman. Gaafan ol ba'u eessa deemta jennaan achuma ol ba'a daandii kun jennaan nan yaabbadhe. Yaa cubbuu waaqaa nan qabinii farda kana yaabbadhe nan dadhabe. Farda sila akkatti yaabbatan muka wajjiniini. Farda irra taa'anii wayin lama ta'anii yaabbatan jedheetan. Bakka izziigaa gannat safarno jettee na buus bakka saniin odoo nan gahin mucaan wayii. Gurbayyoo kun gannat safarii motii maal taate kana keessatti dhaladhe gannat safariin kanaa moti jennaan gannat safarno bazziigaa dammoo addisuu mangadi noo naan jedhe. Asiin immoo si'oolidha siin jedha. Si'ooli naan jedhe. Si'oolii miti gannatiiyyuu galuunni. Galatooma mee walitti deebina obbo Tulluu. Mee yeroo keenya deemaa daqiiqaa qabnu dhumaarratti waan ta'eef waan gabaabaa mee waan mudannoo tokko yoo qabaattan nuuf ibsitaniiti wal gaggeessina. Waa baay'ee na mudata. Akkuma inni jedhan waa baay'ee na mudata. Egaa isa keessaa tokko. Akkuma sitti hima. Dubbadhee tuffitu. Egaa gara Finfinnee kanatti naan deebi'u kana egaa sandaafan jira isa bira darbeen deemaa. Amma hoggaan achi deebi'u egaa wayii yaadadhe. Gara inni abbaadoo kanatti ta'u wayii yaadadhe. Amma jaartiin kuni konkolaataa yaabbannee deemaa irraa akkatti deemaa irraa gargaaraan keenya immoo yaamati jira. Gara ejjatti deemaa irraa abbaadoo deemaa irraa. Gargaaraan keenya kun gadi ba'eeti gurra kaddi baasee gaan beektaa akkatti yaamasan beekaa. Abbaadoo jedha. Jaartii takkatu dadhabdu wayiiti. Qaxalee wayiiti. Rifeensa kana akka kee kana buratteeti gubbarratti martee deemti. Yoo laalu ani immoo dhiiramu jedhetuman yoo gadi siqee laalu dhannoo irratti argee dhugaadhaaf dhiira seeyyuu xiqqoo gadi siqee naalluutti dubartii fakkaata inuman dhiise. Saniin booda maal jetti Amaariffaan yaa saabbidi jette. Mucaan abbaadoo jennaan. Abbaadoo jennaan yaa saabbidi jetti. Ayii. Jedheeti mucaa kuni minnoo mamma abbaadoo kona yaalkutii jedhaanissa.
Dhaan afaan Amaariffaatiin. Amaariffaan jedhaan. Jedhee amma hin dhaggeeffanna hin dhaggeeffanna. Amma inee minal kulli jeetaa dayaasaa bidiin jedhee jennaan mucaani dhuguma mucaani co'aadha nama guddaati. Amma sabginaalummaa ammaa jedha. Jedhaan ammas. Jedhan jaartuma sanii qaba. Jennaani ምንም አይደለም ሂድ በቃ አረፍሲተ ስላዩ አከት ኤጋ ገለቶሚያትስ ሜ አከቲ ነሞታ የጀቦ ዋቤካ ወልት ቀበኒ መሪሲሱን ከጨኑዩ ዋን ጉዳ ዱጋ ማሊፍ ሴናኑ ሲያለ Sirriidha seenaan ni jira. Isin bira immoo kan waa baay'eetu jira. Kan yeroo keenyarra waa xiqqaa taate waan yeroo xiqqaa qabnuu fi yaaduma gaggabaabaa isinirraa fuudhe guyyaa itti aanu immoo yeroo bal'aa fudhanneetoo carraa lammataa yoo argatta kan waliin mari'annu ta'a. Egaa dhaggeeffattoota keenya ammas irra deebi'uun manguddoota jiraattota magaalaa Finfinnee duraanii kan turan obbo Badhaasoo Gameessoo fi obbo Badhaasoo Gameessaa fi obbo Tulluu Roobaa addanatti affeerraa kiyyarratti argamtanii waan turtii amma kana nafaana taasiftaniif guddaan isin kabajaa guddaan isin jaalladha turtii gaarii nagaan tole egaa laali obbo Badhaasoo wal argine mitiire wal agarree sababa isaati wal argine akkas mee booqumallee osoo affeerre keessummaa keenya kana gaa nu walittis nu fiduusi maal horee booqa qofti maal godhaa daadhinuu wanni nyaatanis coomaa hin murachiifna. Egaa nuyi warra daadhiidhaan guddatee dhugaa yoo dubbanne warra foon guddatee warra aannan dhunee guddateedha. Ijoolleen ammaayii jabeenyi keenyayyuu kanaati. Dhugaa jette ijoolleen ammaayii waan kunoo. Mee kana agoon dhugaatii kana mee anis amma natti tolu waan ta'eef isin keessaa mee sirba tokko nama naaf feeru sirba aadaa kan beektu kan itti guddatanii mee isin keessaa yookiin immoo wajjumaan sirba tokko mee jabaanaan jedha. Ta'u maarree. Fanneeyyuu maali yeroonis turte. Mee anuma yaadattan keessaa. Mee obbo Badhaasoo kun hin beeka mee dhaqime. Tokko sii dhaquu na oofalchi taa'aa. Wajjumaa ta'e xiqqoo ijoolleedhaanis na caalta. Egaa yaa rabbitu odoo wajji turre na jibbitu yaa rabbitu odoo wajji turre na isaan jette akkasan jette gurbaa qacalee daa'imaa kana namni isaa guddisu gurbaa waan isaa guddisu. Ijoolleen ammaa maal jettise saaqi saanqaa eegidaan gaafaa jedhe waan isaan beeksisu. Galatooma mana nagaatti baatanii mana nagaatti gala. Dhaggeeffattoota keenya turtii nagaa ammaa goone manguddoota keenya wajjiniin asumarratti kan xumurru ta'a guyyaa itti aanu sagantaa biraatiin sagantaa biraa qabannee isinii dhiyaanna turtii gaarii godhaa.